dubartoonni maalidha? Naajjeesi suufi. University jimmattiin biradhee meedisinii haakimummaa kajaamu kanaa jechuudha. ፍቅር በፍቅር ይሁን ዲሳ Abbaa artistii Kadir Martuutiin abbaa keenya abbaa nama ogummaa kennaa addaa qabu. Ati ani haa caaluudhaaf hin jettee jirtamoo? Ani haa caaluu namni fakkaatu hin jiru. Dhalatus hin dhalannes. አጫሉን ዘረኛ ነው የሚሉት ሰዎች ምናልባት ከሱ ቀድሞ ዘረኛ ስለነበሩ ይሆናል። ያው ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንዳልኩ ነው። ከበጀምቶota hordoftoota kiyya akkam jirtu viidiyoo haaraan walitti deebnee jirra viidiyoo itti bohara irraa barannu hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gar chaanaalii kanaa itti dhuftan YouTube chaanaalii kana share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa, ulfaadhaa. Subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a like godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuun hin irraanfatinaa gara viidiyootti. Ammoo akkuma beektan isinnitti jedheen boolee keessa qinxis sechaa deema. Achi mucaan bareedduu tokko boyfriend ishee wajjin jirti. Ani raachuun keessan qinxis jechaan deema. Na argitee mucitti raachu. Oh my god. Dinqisiifattuu keetika. Ani nannay boyfriend ishee akkamitti akkana ilaale. Nannay ijanatti babaasi. Achani azmaammee ilaallaan umaanatti toluu didnaan qinxis jedhee deeme akkuman qinxis dubartoonni maalidha? Naajjeesisuufi. Maqaa boyfriend keessan faana taatanii akkasiin akka abbadina. Dhiirriin jaalatu waan akkasii. Gaafa qophaa taatan. Jira miti? Akkasuma naajjeesistu. Dhiisa dubartoonni waan akkanaa kana dhiisa. Yeroo dhiira wajjin jirtan dhiirri waan akkanaa kana hin jaalatu. Kanaafuu waan akkanaa kana dhiisa yeroo kophaa jirtan haasofsiisa. Raachee atis ammoo dubartoonni waan biraa yaadaniiti miti jaalala siif qaban agarsiisuufi malee. Barumsaan qarsattiin dhaladhee guddadhee Harargee bahaattiin dhaladhee guddadhee magaalaa Qarsaatti. Harartis baradhee qarsattis baradhee tumaan boodarra University jimmattiin biradhee meedisinii haakimummaa kajaamu kanaa jechuudha. San booda public healthiidhaan maastersiidhaanis baradheetiin jira. Ammas maastersii biraa tokko ittumaan jira. So sanii yeroo bakka adda addaa dalagaatiin ture hospitaala irrattis. Akkaan eebbifameen hospitaala Gaara Mul'ataa dalagaatiin ture. Achiin ture Gaara Mul'ataa booda biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin ture. Iddoo garaagaraa irra naannoftee hojjattee jirti seenaan ishee kana qofaa miti hanga xumuraatitti haa ilaallume. Achi dhukkuba daddarbaa kana garee dhukkuba daddarbaa irra hojjettu gaggeessaa hojii hojjechaatiin ture. San booda piroojeektii CDC warra PEPFAR warra Ameerikaa kun nama deeggaru jira saniin hojjechaatiin ture. Eegas dhaabbata miti mootummaa ICAP jedhamu keessaas hojjechaatiin ture. Ammaan tana dhaabbata biraa kan miti mootummaa Jaappaaygoo jedhamu keessaan hojjedha. Quality and Safety Manager keessatti jechuudha. Gabaamatti kana fakkaata baay'ee namatti tola dubartii cimtuudha. Yeroo ammaa kana haadha manaa isaati kunu. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhamu. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fikir bafikir hundi isaa. Eessaa wal lolaree fikir bafikir yeroo san yeroo jalqaba wal fuudhu baay'ee wal jaallata. Ashama akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo. Namni na cinatti agartan kun abbaa artistii Kadir Martuutiin abbaa keenya abbaa nama ogummaa kennaa addaa qabu. Abbaa Kadir akkuma beekamu siidaa wareegamtoota Calii Calankoo, siidaa abbaa qubee afaan Oromoo Sheebagli Sabaloo, siidaa abbaa Gadaa Dadar, siidaa Odaa Bultum nama bocee nama ogummaa kennaa addaa qabu. Nama jabaa waan jabaa ummataaf hojjeteeru dhugamaanu waan baay'ee jabaa ta'e ummata keenyaaf hojjetee jira. Nama jajjabeeffamuu qabu abbaan artistii Kadir Martuu hin dhumanne hanga xumuraatti taa ilaallume. Nama jajjabeeffamuu qabu. Abbaa Kadir baga nagaa magaalaa jaalala magaalaa Dirreedhaa nagaan dhufte. Akkamitti Dirreedhaa? Nu jiraadhu abbaa Kadir. Ayyee. Wallahi. Kana qofaa miti ilmi isaa Kadir Martuu ilma cimaa akkanaa kana ummata keenyaaf kennee jira. Nuti Arsiidhaas miti, Harargeedhaas miti, Wallaggaas miti, eenyu Oromoo. Oromoo la biyyi keenya hoo itti
teenya hoo. Hundi kennaayyuu akkana ta'uu qabna kutaadhaan wal qoqqooduun gaarii miti. Viidiyoo barnoota guddaa irraa argannu dhaamsa guddaa qaba. Ati ani haa caaluudhaaf hin jettee jirtamoo? Ani Haacaaluu namni fakkaatu hin jiru. Hin dhalatus hin dhalannes. Dhugaa jedhee jira. Haacaaluu namni fakkaatu hin dhalatus hin dhalannes. Haacaaluun Haacaaluu. Ani Haacaaluu fakkeenya godhadhee tanan singitan ta'ee singitan cimaa Haacaaluu xiqqaa osoo hin jedhin Haacaaluun guddaadha. Haacaaluun tokkichuma sani. Haacaaluun nama tokko. Ani garuu akka Haacaaluu fakkeenya godhadhee singitan ta'ee immoo singitan cimaa nama dhalootaaf waa buusuu barbaaduun ta'a malee ani Haacaaluu xiqqaadhaan naan jedhan ani ummatatu beeka ani Haacaaluu xiqqaa ofiin hin jedhu ummanni warri jaalattoota kootu Haacaaluu xiqqaa naan jedha malee ani Haacaaluu xiqqaa ofiin hin jedhu. Singitan umurii kanatti mucaa dandeettii guddaa qabu waan guddaa hojjetee jira baay'ee mucaa namatti toluu jajjabeeffamuu qabu namoonni dinqisiifattoonni isaa namoonni isa hordofan Haacaaluu xiqqaa jedhaanii itti fayyadamu jechuudha waan sirba Haacaaluu fakkeessuuf akkas jedhanii malee Haacaaluu xiqqeessuuf miti jedhee deebii gahaa ta'e akkanatti deebisee jira. ሰላም ሰላም ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ በህይወት እያለ በኢትዮጵያዊነቱ አያምንም ዘረኛ ነው ለሚሉ ሰዎች ምን ትላለህ አንተ? እኔ ኢትዮጵያን እንዲያው በደፈነው ሞናሊዛ ነሽ የሚሉ አባባል አይመቸኝም። ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት። ምንድነው ገኔ ውጪ ወደጂ በኢትዮጵያዊነቴማ ማንም አንተ ኢትዮጵያን ተወዳታለህ አንተ ኢትዮጵያን አትወዳትም ሊለኝም አይችልም። ሃጫሉ ብዙ ጊዜ ዘረኛ ነው ሲባል ልሰማ ትችል ይሆናል። ለምሳሌ የሻምበል በላይነህ ብሎ የሚዘፍነው ዘፈን አለ። ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰሜን አርማጭሆ፣ ዳንሻና ሁመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ ሰውም ኢትዮጵያ ነው መሬቱም ኢትዮጵያ ማለት ነበረበት እንደማለት ነው። ገብቶሻል? ሙጫ ከና ኢንተርቪው ገረገራ እረት ላሌ ጅራ አኒስ ዋን ሰገሌ ኢሳ ፈየደሙነ ፈካታ ቱሬ ሰገሌ ኢሳ ሂንፈየደሙ ሰገሌ ኢሳቲን አካ ሃጫሉት ዱበቹ ዳን ዘረኛ ነህ ለሚሉኝ ሰው ዘር ማለት አዎ ዘር አለኝ እንጉዳይ አይደለው እኮ ሲል ያልበቀልኩ የሰው ልጅ እንዳለ ዘር አለው። ዘረኛ ነህ ካልሽኝ ግን ዘረኛ አይደለሁም። ምክንያቱም እኔን ያሳደገኝ እና የሚወጣው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘረኝነት ይኮነናል። በገዳ ስርዓት ዘረኝነት ይኮነናል። ገዳ ማለት ገደብ የሌለው ዲሞክራሲ ነው። እኔ መሆንም አልችልም። በሆንማ በአስተርጓሚ ነበር ኢንተርቪው የምጠይቀኝ ብሎ የተናገረው እኮ ሃጫሉ ነው። እና ሃጫሉን ዘረኛ ነው የሚሉት ሰዎች ምናልባት ከሱ ቀድሞ ዘረኛ ስለነበሩ ይሆናል። ያው ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንዳልኩ ነው። እናመሰግናለን። kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'a kana fakkaata viidiyoo kanneen itti akka baartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba namoonni hanga ammaatti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a akkasumas laayikii godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatinaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hanga sitti turtii gaarii.